Ishii barattoota akkam jirtu maqaan koo barsiisaa Taarriqanii Abdiisaan jedhama. Barnoota fiiziksii barsiisaa karaa yuutuubii. Yeroo darbee kutaa 9 hanga 12 barnoota fiiziksii yuutuubiidhaan isin barsiisaa turuun kun yaadatama. Sababa neetwoorkiin addaan citeef yookaan intarneetiin badee fi barsiisuu kana dhaabeen ture. Amma yoo taanaan intarneetiin kun ga'aa miti. Garuu barattoonni kutaa 12 haa fayyadaman jedhee gaaffiiwwan intiraansii yeroo darbe jechuudha, waggoota darbe kan viidiyoon ishee baay'ee gaggabaabduu taate viidiyoo dheeraa yookaan daqiiqaa dheeraa kan fudhatu intarneetiin ammayyuu dadhabaadha waan ta'eef upload gochuu waan dadhabeef amma viidiyoo gaggabaabduu kana ijoollee kutaa 12ffaa akka isaan deeggaramaniif kunoo isinii qabadhee dhiyaadheera. Gaaffiiwwan intiraansii kutaa 12ffaa ibsasaa afaan Oromootiin jedha. Grade 12 unit 6 magnetism. Gaaffiiwwan unit 6 keessaa dhufan immoo tokko tokkoon ilaaluu yaalla. Ethiopian University Entrance Exam 2009 bara 2009 boqonnaa 6 keessaa waa'ee magneetii kan dhufe. Mee utuu gara gaaffichaa hin naqin fuuldura amala magneetiin tokko qabu ilaalame. Magnet has two poles. Magneetiin poles yookaan bantoowwan lama qaba. North poles and south pole. Bantoo kaabaa fi bantoo kibbaa jenne bantoo isaa bakka lamatti irraa. There is magnetic field lines around this magnet. Naannawa magneetii kana sarara dirree magneetiitu jira yookaan magnetic field lines jennaan. Magnetic field lines kun yookaan sararri dirree magneetii kun akkam ta'a? North pole irraa ka'eeti gara south poleetti deema karaa ala. The direction of magnetic field eessaa ka'a? Yeroo hundaa north pole irraa bantoo kaabaa irraa ka'ee gara bantoo kibbaa dhufee seenaa. Keessaan immoo bantoo kibbarraa ka'ee gara north yookaan kaabaatti deemaa jechuudha. Maal ta'a jechuudha? North irraa ka'a alarra dhufaa, south seenaa, south keessa immoo north seenaa jechuudha. Maal uuma jechuudha? Closed loop uumaa jechuudha. Cufa. Wannoo cufa uuma. Therefore kun amala magneetiitii jechuudha. Kan biraa immoo bantoowwan wal fakkaatan yookaan immoo fakkeenyaaf north pole fi north polein wal fakkaatu yoo walitti finne wal dhiibu. They repel each other. Like poles of magnets repel each other and like pole attract each other. Poolonni wal hin fakkaanne immoo wal harkisu. Attract. Fakkeenyaaf northii fi southini amala wal harkisuu qabu jechuudha. North pole and the south pole attract each other. Akkuma kana bantoon kibbaa lama yookaan southii fi southini immoo amala wal dhiibuu qabu jechuudha. Mee kan biraa amala magneetiin qabu immoo sararri dirree magneetii kun jechuudha. Fakkeenyaaf north irraa ka'ee gara southii karaa alaa deema isiniin jedheera. Yeroo sararri kun walitti dhiyaatan keessumaa yeroo ba'an noorziidha yeroo ka'anii walitti dhiyaatu. Baay'atanii noorziidha yeroo ka'an walitti dhiyaatu. Iddoo walitti dhiyaatan kanatti magnetic field yookaan dirreen magneetii cimaadha jechuudha. Strongidha. Akkuma kana yeroo dhaqanii bantoo saawuzii seenanis walitti dhiyaatu. Naannoo isaan walitti dhiyaatanitti maalodha jechuudha? The magnetic field becomes strong. Magnetic field yookaan dirreen magneetii yeroo sararri dirree magneetii walitti dhiyaatu iddoo sanatti ni cimaa. Yeroo isaan gargar fagaatan immoo ni dadhabaa jechuudha. Kan biraa amala magneetiin qabu keessaa when we divided or when we break magneetii bakka lamatti yoo cabsine yookaan yoo hirree bantuunsaa tasa gargar hin ba'an. Never separate each other. Bantoon kaabaa fi bantoon kibbaa cabsuudhaan adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Magneetii kana yoo bakka lamatti cabsine inni cabe suni bantoo kaabaaf kibbaa uummataa
inni lammaffaa cabes bantoo kaabaaf kibbaa uummata. Gabaabumatti amala magneetiin qabu keessaa the poles of magnet never separate each other. Qoobaatti adda ba'uu hin danda'anii jechuudha. Alright, meega gara gaaffii keenyaatti yoo deebine, gaaffiin keenya which of the following is correct? Which of the following is not correct about the magnetic field? Waa'ee dirree magneetii kamtu dhugaa miti yookaan sirrii mitiidha? A. Magnetic field lines are closed. Akkuma amma jenne magnetic field dirreen magneetii maaloodha jenne norziidhaa ka'a, saawuzii kee ammoo gara norziitti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu closedidha, cufaadha jechuudha. This is true. Tokkoffaan dhugaadha. B. Magnetic field monopole exists. Mono jechuun tokko jechuudha. Dirreen magneetii poolii tokko ni jira yookaan immoo pooliin tokko ni uumama. This is automatically false. Soba kun maal jenneera? Magneetii bakka lamatti yoo cabsine poolii isaa yookaan bantoo isaa gargar baasuu hin dandeenyu yookaan qobaatti tokko ta'uu hin danda'u. Never separate jenneera. Kanaaf egaa kun maalidha jechuudha? Biirra kan jiru kuni magnetic field monopole jechuun poolii tokko yookaan bantoo tokko jira. Magneetiin bantoo tokko yookaan dirreen magneetii bantoo tokko jira. This is automatically false. Soba. Let's come to C. The closer the field lines are, the stronger the magnetic field. Yeroo sararri dirree magneetii walitti dhiyaatanii iddoo sanatti dirreen magneetii cimaadha jedha. Kunis dhugaadha. D. Magnetic field is produced by moving charge. Dirreen magneetii chaarjii fiigu yookaan chaarjii socho'uun ni uumamaa jedha. This is automatically true. Kunis dhugaadha. Maal jedha fakkeenyaaf kuno force is equals to jedha magnetic field yookaan immoo chaarjii fiigaa jiru tokko yookaan chaarjii socho'u tokko naannoo isaatti magnetic fieldiin ni uumama. Magnetic fieldiin ni uumame jechuun immoo maaltu jira jechuudha? Forsiitu jira jechuudha. Chaarjii sochiirra jiru tokko. Kanaaf iyyuu hariiroo chaarjii sochiirra jiru tokkoo fi humna uumamu gidduu hariiroo kallattiitu jira. That means force is equals to charge multiplied by speed multiplied by magnetic field multiplied by sin theta. Kofa magnetic field fi speed yookaan velocity gidduu jiru jechuudha. Kanaaf egaa asirraa maal hubachaa jirra? Yoo charging tokko sochiirra jira yoo ta'e maal uumuu danda'a? Magnetic field ni uumaa jechuudha. Therefore magnetic field is produced by moving charge kan jedhu kunis tiruudha jechuudha. Kanaaf akka gaaffii gaafatamneetti kan armaan gadii keessaa waa'ee dirree magneetii kamtu sirrii miti kan jedhu magnetic field monopoles exists kan jedhu sobaa jechuudha. Hin jiru magneetiin poolii tokko. Galatooma kanuma irratti naaba mata duree yookaan gaaffii biraa wajjin walitti deebina. Yoo gaaffii qabaattanii kunoo lakkoofsa bilbilaa koo kana asirra isinii kaa'eera. Akkasumas immoo maqaa Taarriqany Abdiisaa jedhuun karaa telegiraamii yaada keessanii yookaan gaaffii keessan naa hiruu dandeessu. Viidiyoon gaggabaabduu kun yeroo yerootti akka isin geessuu fi tokko subscribe utuu gootanii bareedaadha. Akkuma kana immoo warri carraa kana argattan hiriyoonni keessanis fayyadamanii share waliif godhaa. Thank you very much.